Hello family, welcome to YouTube channel. My family, like, share, comment. Assalamu alaikum, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoonni iftuu ya fiqir jalatti argamtanii warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like tuquudhaan maatii nu ta'uun dagatinaa. Akkuma isin beektanii gaa viidiyoo babbareedaa waa'ee dhimma Sumayyaa fi dhimma Saayidoo haga ammaa hin xumuramne. Yeroo ammaa kana keessatti wancii deemtee daawwataa jirti. Akka ijoollee daa'imaa baay'ee sammuu ishee bashannansiisaa jirti. Obboleettiin Saayidoo asumarraanuu haa galatoomtu. Isaan lamaanii walitti deebisuuf jecha biyya Jarman irraa kaatee biyya Itoophiyaa keessa jirti. Baay'ee gammaddee jirti Sumayyaani. Kan obboleessi ishee gammachiisu malee isheen immoo itti gaafatamummaa fudhattee akka obboleessa isheetti bakka isheen feetu bakka isheen hawwitu hundaa bashannansiiste. Akkuma beektan egaa yeroo ammaa kana keessa namni keenya yoo gargar ba'ee nama hawwa malee yoo namni walitti deebi'ee nama hin hawwu. By the way, amala akkasii kana of keessaa dhiisaa rabbii wal isaan deebisuu jedha. Jarri kun lamaan ilmaan walirraa qabu. Osoo jaalala Saayidoo hin qabaanne amata hagana hin teessu. Sababa Saayidoo jaallattuu fi ilmaan illee irraa kuttee qixaaxxe jaalala isaallee dhabee ilmaan illee agarsiisuu kan jedhuun xiiqii qabatte. Inshaallah yoo rabbi jedhee obboleettiin Saayidoo jara lamman isaaniiyyuu walitti fiddee ijoollees akka dubbisuu akka jireenya isaanii akka duraatti waliin jiraatan gochuuf qophiidha. Aarsaa kaffalamu hunda aannan kanfalaa. Waa hundumaafuu ati naa amanamii haadha kee amansiisee rakkoon tokko hin jiru. Akkuma maatii keenya jaallattu akkuma ummaa kiyya jaallattu waan kana hunda dirqama godhuu qabda. Saayidoon yoo ijoollee isaa argate gocha amma godhaa jiru kana irraa of eegaa. Yoo kanammoo hin goone immoo inni aarii kan qabuutiin sababa si jaallatuutiinis gochoota fokkotaa waan hin taane daddalagaa jira. Waan kana hundaammoo ati ilmaanillee agarsiisi. Ilmaanis agarsiisi jireenyi keessan lamaan walitti deebi'uu qaba jette. Obboleettiin Saayidoo biyya Jarman irraa kaattee barartee dhufte. Amma kunoo dirree Finfinnee keessa yookaan dirree Hincinnii keessa akka ijoollee daa'imaa geessitee waliin taphataa jirti, waliin bashannanaa jirti. Akkuma fuula Sumayyaa kanarraa argitanii gammachuu malee waan badaa argitanii jirtu. Ani akka mataa kiyyaatti waan gammachuu fuula isheerraa arge. Dhugaa rabbii obboleettiin Saayidoo haa galatoomtu. Aarsaa feete kanfaltee jara kanaa walitti deebisuu fi qophiidha. Amanamtuu naa ta'ii atumtii. Ati amanamtuu naa taanaan homaa rakkoon hin jiru jettee isaan lamaaniin walitti deebisuu fi aarsaa feetee kanfalaa jirti. Akkuma beektan egaa Sumayyaadhaan kan daawwachiisaa jiru obboleettii Saayidoodha. Akkuma beektan egaa simannaa isheenii obboleettii Saayidoof qopheessitee mana hoteelaa Finfinnee keessatti simannaa ajaa'ibaatiin qopheessitee fi anta akka simannaa akka kanaa hin argine haa galatoomtu. Asumarraanu sayyuun tokko tokko amaanaadha. Sayyuun tokko tokko immoo baallageenis ni jirti. Sayyuu ishee kana qaamaa waliin argine viidiyoo waliin haasa'u malee akkuma isheen jetteeyyuu waastaappiif viidiyoo waliin haasofna malee waliin beeknuu jettee dubbattee jirti. Sumayyaaniyyuu hedduu tokko jaallatti. Akkuma isin argitanii yeroo darbee Saayidoon hiisisee ture Sumayyaa. Isheen kun immoo obboleessa dhiifteetu sayyuu ishee irra gorte ishee mana hidhaa keessaa gadi baafte. Akkasi dubartoonni gara fuulduraallee nageenya buusuu yaalii godha. Waldhabbiin namaa homaa faayidaa hin qabu. Nageenyi yoo bu'e nageenya argatta. As gidduu deemtee sanaan adda bahii sanaan achi bahii hin jedhin. Amma sayyuun tokko tokko maaltu nagashee dhimma isaaniiti jettee irraa adda baate. Garuu obboleettiin Saayidoo kun Saayidoof jecha aarsaa kanfaltee achi baatee dhufuu isheetti ani baay'ee tokko dinqisiifadha. Dhugaa rabbii akka iftuutti ani baay'ee tokko dinqisiifadha. Maaliif dubartii jabduu jechuun ishee kanaan arge jechuudha. Nama takka amata meeqa jechuudha. Namni walitti araarsuu dhabame bultii Saayidoo fi bultii ishee waan tan barbaanneef waan kana namni walitti akka isaan hin deebine barbaade. Osoo walitti deebi'anii maal rakkina qaba jarri kun lamaan. Dhugaa bultii jechuun waan salphaa miti. Bultiin ganamaa baay'ee ulfaata. By the way waldhabbiin namaa homaa faayidaa namaa hin qabu. Warroonni waldhabbii namaaf tattaaffii godhaa jirtanillee dhiisaa. Hunduu hiree isaa jiraata. Hunduu riskii isaa jiraata. Yaa uummata keenya qaali akkuma isin beektani hiree ofii jiraachuuf bareedaadha. Siniin jechuu barbaada. Laayik illee sheerii godhaa.
ummata fiqirii hin qabne shiggirii sin nama gaariidha. Waa ijaarullee dandeessu, waa diiguullee dandeessu. Akkuma waa ijaaruu dandeessan akka waa diiguu dandeessan asumatti amannee jirra. So kanaafiyyuu waa amanuunis waa diiguunis isin bira jira wanta ta'eef jarri kun lamaanii yoo walitti deemanirraa faayidaatu argama. Jarri kun yoo wal dhabaa deemanii uumaa faayidaa wanta argamu tokkollee hin jiru. Rabbiin walitti isaanaa deebisu jedhaati du'aa godhaafi akka kiyyatti akkasii akka keessan immoo gaa hin beeknu hordoftoonni iftishaa yuutuubii jalatti argamtanii warroonni mana kanaafillee haaraa taatanillee laayikillee sheerii gochuu hin dagatina. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nutis yoo isin harka nu qabdanii borga nama tokko jabeessuu dandeenya. Nama lafaa dhufaa akka keenyaa tokko harka qabuu dandeenya. Kanaafuu obboleettiin Saidoo haga ammaa Saidoo wajjin soliin argine waan isaan irra ga'an hundayyuu walumaan laallaa isiniin jechuu barbaada. My family isiniin jechuu barbaada. Laayikillee godhaa, sheerillee godhaa. Homaa naman kaffalchiisu, homaa isaaba naman barbaachisiisu. Kuni dadhabbinadha. Silaa duruu nu yoom wal guddisna nu wal guddisuun jaallannu. Akkasii uummata fiqirii laayikillee sheerii godhaa. Baay'ee hincinni baay'ee gammaddee jirti. Bakka hincinni sana deemtee daawwattee bashannansiiftee hincinni maal akka fakkaatu baay'ee bareeda. Yaa amraal jettee hedduu gammaddee hedduu bashaq jettee kolfite bahararra jechuudha markabarra ta'anii bakka waan isheen hin goone hin jiru. Obboleettiin Saidoo obboleettii jechuun akkasii obboleettii jechuun guyyaa rakkoo guyyaa akkasiifaaf gaariidha. Obboleessa gidduu deemtee as buttee achi butuu dhiiste isaan lamaanuu wal qixxeetti ilaalte ijoolleen sun lamaan yoo adda ba'anillee ijoolleen isaa sunillee abbaa ormaa mataa keessadhaa kan jedhuutiin isaan lama walitti deebisuufidha. Amma onneen ishee laafee jira. Akkuma ilkaan ishee argitan kana Sumayyaan onneen ishee baay'ee laafee jira. Rabbiin walitti haa deebisuu jedha du'aa godhaafi isinii jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyaa hedduu sin jaalladha, hedduu sin kabajaa. Kan biyya fagoorra teessanii nu daawwattanii laayikillee nu gootanii galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummata fiqirii hin qabne shiggirii yaa shabaab yaa jamaa ada shuftuunu hada horma Saidoo fi شوية دور إثيوبيا بشان هذا وقتي Saidoo يجي جرمن بعدين يجي روح بلاتش سم أديك أولا سري رو دور بعدين يجي هرتها بعدين شوية امشي ايش كلام قول فكر انت وان شاء الله هي في بعدين يجي زين بعدين يجي أولاد Saidoo يشوف بعدين سم Saidoo يترجع زين اي نفرات ما حبنوا ناس ما في فايدة. ناس خلونوا سووا دعاء ما في مشكلة. أنت سووا دعاء هذا هرمة اترجعيني يا جماعة. سووا لايك سووا شير يا ربي.